hunduma gargaaree asin dhugee maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Anaafis isiniifis hunduma keenyaaf Waaqayyo araara baay'isee kunoo fuula isaatti argamneerra. Anis sagalee Waaqayyoo dubbachuudhaaf Waaqayyo carraa kenneera. Kanaaf mata duree ni dandeessa jedhuun kanan dubbadhu sagalee Waaqayyoo jechuudha. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa dubbiin Waaqayyoo kun hundumtuu fedha Waaqayyo nuu qabu nutti himuudhaaf kan inni caafame arras gara keenya kan dhufu kanumaaf. Yaada Waaqayyo nuu qabu. Etuu yaada Waaqayyo qabuuf addunyaan hin beekti ta'e macaafni qulqulluun kitaabni hammana ga'u kun hin barreeffamu ture dheena mana akka kootti. Garuu Waaqayyo baroota keessatti yaada isaa namoota hubachiisuudhaaf fedha inni namoota akka fakkaattii isaatti uume kanaaf qabu hubachiisuudhaaf karaa hafuura qulqulluu dubbiin isaa kun akka inni caafamu ta'eera. Kana kanan jedhuu fi hamma kana hafuurri qulqulluun baroota keessatti ergaan Waaqayyoo yaadi Waaqayyoo namoota bira akka inni ga'uuf namoota qajeelchuudhaan mul'ata kennuufiidhaan akka barreeffamu heega godhee nuyiif sagalee Waaqayyoo gorsi Waaqayyoo soora guddaadha jechaadha. Soorata lubbuun keenya soorattuudha. Waaqayyootu itti yaadee isa kana qopheesse waan ta'eef. Hafuura qulqulluutu itti yaadee isa kana qopheesse waan ta'eef. Kanaaf galaan kun etuu nuyi hin dhalatin hin uumamin dura nuyiif ammas boori warra dhufaniif warra hin dhalatiniif kan ta'udha. Kanaaf yoomiyyuu kan hin dulloomne yoomiyyuu kan hin moofofne dhalootaa dhalootatti kan darbudha jechaadha. Kanaaf har'a immoo Waaqayyoo karaa koo mata duree kanaan dandeettii keessa keenya jiru dandeettii inni keessa keenya godhee jiru maal godhe jechuudha nutti himuu barbaada Waaqayyo. Isaan akka waa hojjennu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yeroo tokko tokko nuyi ofii keenyatti dhiyoo waan jirruuf waan nu keessa jiru hin beeknu. Fakkeenyaaf naannoodhuma amma ani jiru kana kunnoo Chaayinaan biyya sanaa dhuftee albuuda jiru argitee dhagaa jechuu kooti baaftee ittiin hojjetti. Garuu nuyi humna ittiin ilaallu waan hin qabneef laallees immoo humna ittiin baasnu waan hin qabneef kunoo namni kun mana irratti ijaarratanii warra mana irratti ijaarratee jiru birrii kennanii irraa iddoo biraatti dhaqaa ijaarradhaanii birrii kennanii fi bisaanitii immoo biyya sanaa dhufanii albuuda sana baafatu. Albuudonni kana caccaalaniis immoo kan akka warqee albuudonni kan biraas immoo namoonni tuuba bira jiraatanii arganitti fayyadamuu kan hin dandeenye immoo qaamni kan biraa dhufee itti fayyadama. Amma gaa Waaqayyo albuudni sammuu keenya keessa kaa'etu jira. Dandeettiin nuyi qabu adduma addaan Waaqayyo nu keessa kaa'etu jira. Isa sana akka nuyi agarruuf akka nuyi beeknuuf eenyummaa keenya yoo akka nuyi beeknuuf Waaqayyo immoo har'a karaa dubbisaa nu gorsuu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa kanaan isa ta'u karaa sanaanii sagalee Waaqayyoo gara keenya kan dhufu yaada Waaqayyo nuuf qabu akka nu beeknu. Yaada Waaqayyo namaaf qabu wallaaluun baay'ee rakkisaadha. Sagantaa Waaqayyo namaaf qabu wallaaluun baay'ee rakkisaadha. Beekuun immoo inni iyyuu mo'icha guddaa tokkodha. Maqaan Waaqayyo Gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Seexanni ganaa jalqaba dhufee namoota kan ittiin kuffise yaada Waaqayyo isaaniif qabu sagantaa karoora Waaqayyo isaaniif qabu akka isaan hin beekne gochuudhaan goyyoomsuudhaan beektanii. Yaadi Waaqayyo isinii qabu gaarii miti. Inni akkasiin hin taatan hin barbaadu. Kanaaf kana isin dhowwe malee hin duutanii jedhe. Waaqayyo garuu waan isaan ajjeesu sanarraa waan isarraa adda baasu sanarraa isaan dhowwitu. Kanaaf egaa har'as dheebuun Waaqayyoo yaada gaarii inni nu qabu akka nu beeknu gaafa ta'u seexanni immoo karaa hundumaan dhufee amma boofatti fayyadame miti erga boofaa
itti fayyadame nama dubbachuu danda'utti immoo akkamitti hin fayyadamne even namatti illee fayyadame kaayyoo karoora waaqayyoo nuu qabu akka nu hin beekne akka nutti dukkanaa'u akka bitaa nu galu barbaada seetan jechuudha. Nuyiif immoo warra sagalee waaqayyoo dubbisnuuf warra sagalee waaqayyoo furuu qulqulluu nuuf ibsuuf immoo karaan keenya ifaadha. Yaada waaqayyoo nu gala. Itti gammannatti boqonna yaada waaqayyoo sana keessa gaafa galle wanta gaarii nu ta'a. Galanni waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa mata dureen irraa sumaaniin jedha. Sumasii dhagaa jirtu kanaan hin dandeessaa kan jedhudha. Nan danda'a. Naadannoo jedhudha kan qabaachuu qabnu. Ka'umsaaf sagalee waaqayyoo kan dubbisnu ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge boqonnaa 8:37 irraa ta'a. Waaqayyo akka inni nu gargaaru, akka inni sammuu keenya akka inni banu, akka nutti dubbatu waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana situ nuu laatee yaa Waaqayyo situ araara kee nuu baay'isee warra dura keetti argamanii dubbii kee dhaga'an, dubbii kee dubbatan situ nu taasisee maqaa gooftaa Yesuusiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yeroo kana sagalee kee dhageenya, sagalee kee nuuf eebbisi. Sagalee kee kanaan yaa Waaqayyo waan ati nutti dubbattu kanaan waan dubbiin kee nu barsiisu kanaan waa hubachuu akka nu dandeenyu, ijji keenya akka inni banamuu danda'u, waa arguu akka nu dandeenyu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin nu shaffan. Akka dadhabbii keenyaatti nu dhiisin yaa Waaqayyo akka jabina keetti ati nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee nu wajjin haa ta'u. Ittuu sagalee kana dhageenyu maqaa gooftaa Yesuusiin hin danda'u, an dadhabaadha, an dadhabduudha kan jedhan akka isaan ka'uu danda'an. Sagaleen kun mogolee isaanii jabeessuu akka ni danda'u. Keessa isaaniitti wanni laafee jiru, wanni qorree jiru hundumtu ka'uu akka ni danda'u. Dammaquu akka ni danda'uuf. Humna sagalee kanaan akka isaan gargaaramuu danda'aniif ani si kadhadheera. Hundumaaf galanni siif haa ta'u. Seexanni kallattii adda addaatiin dhaga'uu dubbii keetii keenya kan jibbu kan inaafu dhaloonni kun akka inni hin dammaqne kan barbaadu. Dhaloonni kun akka inni hin kaane akka inni hin tarkaanfanne kan barbaadu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutame haa ta'u. Hojiin hamaa, hojiin seexanaa hunduu haa diigamu. Abdii kan kutatan, dadhabanii kan jiran, ani dhimma hin baasu. Ani homaattuu hin galu, wayittuu hin oolu jedhanii kan abdii ofitti kutatan. Maqaa Yesuusiin waan keessa isaanii jiru arguu akka isaan danda'an, hubachuu akka isaan danda'an, ija isaanii akka bantu, dubbii kana dhaga'an, yaa Waaqayyo hafuurri kee akka isaan argatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ani si dhageera. Si kadhadheera. Gorsa seexanaa, gorsa hamaa, kallattii arfanii gara isaaniitti darbatamu sana hundumaa. Yaa Waaqayyo gooftaa diduu akka isaan danda'an. Lakkii Waaqayyo akeeka naa qaba. Waaqayyo karoora naa qaba. Waaqayyo sagantaa naa qaba jechuu akka isaan danda'an. Akka isaan barsiistu, akka isaan gargaartu. Si kadhadheera. Fura qulqulluu atitti dubbadhu. Sagalee kee kana ati tokkoon tokko warra dhaga'aniif hiikiif ati barsiisi. Hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Waan saba kana gargaaru duwwaa akkan dubbadhuuf arraba koo eenyummaa koo hundumaa maqaa Yesuusiin itti to'adhu. Dabarsees itti of kenneera. Saba kanas dabarsees itti kenneen wajjin ta'e. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nan danda'a inni jedhu kuni ofuma lafuma duwwaatti waan aadatan nama fakkeessaa nullee sababii jennuuf qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo Roomaa boqonnaa 8:37 irra kan jiru nan dubbisa. 37 irra kan jiru Phaawulosti dubbate. Gara duubaatti waan hedduu dubbateera. Kiristoos argachuun kun maal akka inni ta'e karaa Kiristoos argachuu keenyaan maal akka nuyi ta'an akka of arguu dandeenyu. Lakkoofsa 37 irratti maal jedheera?
waan nu irra ga'e hundumatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa argannaadha. Duuli jireenyi ergamoonni Waaqa irraa warri bantii Waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman wanti amma jiru wanti dhufuuf jirus hundinuu wanti humna argisiisuu danda'us jaalala Waaqayyootti gargar akka nu hin baafne hin beeknaa jedha. Egaa Phaawulosii waan nurra ga'e hundumatti karaa Kiristoos karaa isa nu jaallate mo'icha qabnaa. Mo'ichi kan keenya, dandeettiin kan keenya, nu mo'achuu kan danda'u hin jiru, nu ol ta'uu kan danda'u hin jiru, nu caaluu kan danda'u hin jiru jedha. Garuu isa kana gaafa jedhu lafa duwwaatti miti. Sababa kana jedhuuf qaba. Karaa eenyu jedha? Karaa Kiristoos isa nu jaallate mo'icha qabnaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos isa nu jaallate. Phaawulos humna isaan ilaalu, fira isaan ilaalu, haala keessa jiruun ilaalu, aboo qabuun ilaalu, dandeettii qabuun ilaalu. Kiristoosiin garuu ni ilaala. Yeroo hundumaa ani mo'amuu kan hin danda'u, ani kufuu kan hin danda'u yoo inni kufeedha. Egan hamman isatti hirkadhee jiru, hamman isatti amanadhee jiru, hamman isaa wajjin jiru. Fakkeenyaaf manni isin itti galtanii dhimmisuu kan danda'u, galaanni uree seenuu kan danda'u yoo mana keessa sana cabsuu danda'e duwwaadha. Isinitti dhimmisuu kan danda'u yoo manni isin keessa jirtan urate yookiin bokkaan roobu haa ta'u mana isin keessa jirtan sana uruu kan danda'u yoo ta'edha. Kazaa ucci manicha hin danda'u taanaan sinis sin hin danda'u jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Kiristoos keessa jirra yoo ta'e. Na keessa jiraattu jedheera miti ree. Isatti hirkannee isatti qabamnee jirra hoo ta'e nuyi nu mo'achuu kan danda'an, nuyi nu danda'uu kan danda'an yoo isa danda'an duwwaadha. Kiristoos immoo mo'eera. Kanaaf erga Kiristoos hin mo'amne inni Kiristoos hin mo'achuu hin dandeenye anaan mo'achuu hin danda'u. Maaliif ani Kiristoos keessan jira. Ani Kiristoos keessa dhokadheera. Keessaa ba'ee na deemne. Urufa hin adeemu. Isa keessan jira. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha akkuma jedhu. Ani isatti hirkadheen jira. Maqaa eessuma kootti hirkadheen jiru. Laal. Fira kootti hirkadheen jiru. Akkaawuntii kootti hirkadheen jiru. Namatti hirkadheen jiru. Isatti hirkadhee waan an jiruu fi hammanni hin jiginitti anis jiguu hin danda'u. Dhuguma isatti hirkattanii kan jirtan, isatti qabamtanii kan jirtan, Kiristoos keessa kan jiraattan, hammanni mo'amuu hin dandeenyetti isinis hin mo'amtan. Inni immoo bara baraaf maal ta'eera? Mo'eera. Bara baraafis hin mo'amu. Kanaaf Phaawulosii wanni humna argisiisu yoo jiraate amma kan jiru gara fuulduraas kan dhufu yoo ta'e. Seetaan leenjuma biraatillee leenji'ee kan dhufu yoo ta'e. Wanni addaatillee kan dhufu yoo ta'e. Wanni humni isaa hamma kana jedhamee himamee hin beeknellee kan dhufu yoo ta'e. Jaalala isaatti adda nu baasuu hin danda'u. Sababni isaa maal? Nuyi karaa Kiristoos isa nu jaallatee mo'icha guddaa argannaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan nurra ga'e hundattu. Kanaaf qormaata fe'e keessatti nu qoramne. Rakkina fe'e keessa nu dabarre mo'ichi kan eenyuti? Kan keenya. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos. Macaafa qulqulluurraa gaafa ilaallu namoonni rakkina gurguddaa keessa galan jiru. Karaa Kiristoos garuu mo'icha argatani. Karaa isa isaan jaallatee garuu mo'icha argataniiru. Fakkeenyaaf Daani'eel qormaata keessa ture. Boolla leencaa keessatti gad darbatameera. Mo'ichi kan eenyuti? Kan isaati. Warri itti gad darbatanii nyaatamaniiru. Leenconni isa nyaachuu hin dandeenye. Mo'ichi kan eenyuti? Kan isaati. Waaqni eenyu haa waaqeffatamu jedhame? Waaqni Daani'eel yaa waaqeffatamu jedhame. Abnaagoo Meeshaak Sidraaq faan ibidda keessatti gad darbataman. Harki isaanii hidhameera. Waan baay'een isaan irratti jedhameera. Ta'eera. Mo'ichi garuu kan eenyuti? Kan isaaniiti. Karaa Waaqayyoo ibidda keessaa hin ba'ani. Namni isaan hin sodaanne jiraa? Namni waa'ee isaanii hin ajaa'ibsiifanne jiraa? Gocha Waaqayyoo irraa kan ka'e. Harka Waaqayyoo irraa kan ka'e. Mo'ichi kan eenyuti? Kan isaaniiti. Yoosef indaalaa rakkinatti irra ga'e, jibbamuutti irra ga'e, obbolootatu dhiibe,
garba godhanii gurguratan, shirati irratti hojjetame, waan adda addaa ragaa sobaatiin himatame, ina dabame, waan irra ga'e hundattuu mo'ichi kan eenyuti? Kan isaati. Warri boollatti gad darbatan, warri garbicha ta'eera nuyi manatti hafneerra isa garba goone alatti gurgurreerra jedhanii yaadan deebi'anii isaaf sagadaniiru. Namaaf saganni hin ta'u nan beeka. Garuu sagada waaqummaa miti kan isaa sagadan. Akkuma namni nama fuulduratti qommaa'utti fuulduratti qommaa'aniiru. Isaan garbicha jedhanii kan yaadan inni gooftaa ta'ee argame. Inni mootii ta'ee argame. Argitanii. Yakkamaa jedhanii mana hidhaatti kan darbatan kan biyya furu ta'ee argame. Egaa kana hunduma daddafee kanan sinitti himu yaada ijoo isaa sinitti himuudhaafanii fakkeenyaafan kaase jechuudha. Waan nurra ga'e hundumatti, rakkina nurra ga'e hundumatti mo'ichi kan keenya. Sheexanni waggaa tokko nu qore illee mo'ichi garuu kanuma keenya. Waggaa lama nu qore illee mo'ichi keenya. Mee waldaa keessatti ilaalaa. Sheexanni maal godhee maal jedhee dhaadatee maal godhee maal jedhee dhumarra garuu mo'amee deema. Harakkattu iyyuu malee obboleettiin obboleessa harakkatu iyyuu malee mataa isaatti irra dhaabatee kan faarfatu yeroo dhaaboo eenyuun amanaa sanadha. Obboleessa sanadha. Obboleettii sanadha. Waan nurra ga'u hundumattuu hunda kan jedhu sana keessaa tarii kun rakkina kooti. Kuni maal kooti? Maal jennee isa nu itti yaaddofnu sun achi keessa jira. Kana hundumarrattuu karaa Kiristoos isa nu jaallate mo'icha argannaan. Mo'icha argachuu jechuun immoo danda'uudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Phaawulos isatti amane waan beekuuf akka danda'u mo'icha akka inni argatu isa kana dubbata jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hin dandeessaa siin jedhama. Hin dandeessu. Akkamitti hin danda'a? Akkamitti akkas nuun jetta? Akkamitti dandeessu? Nuyi bar humna hin qabnu. Ani bar humna hin qabu. Bita yoon ilaal, mirga yoon ilaal, hamilee naaf ta'uu kan danda'u hin jiru. Humna naaf ta'uu kan danda'u hin jiru jechuu dandeessu. Garuu akkamitti dandeenya? Sijammar uumamti keenya iyyuu fakkaattii Waaqayyootiin kan uumamne waan taateef. Ati fakkaattii Waaqayyootiin kan uumamte waan taateef. Waaqayyo akka bifaa fakkeenya isaatti kan si uume waan taateef dandeettii of keessaa qabda. Waaqayyo dandeettii wajjin si uume. Akkuma sila jalqaba siniin jedhee lafa kana keessaa wanti namni hin argine hedduutu jira. Isa argeetu dhaqee baafata. Lafti kun waan keessa jiru biqilchuudhaaf waan barbaaddu qabdi. Rooba barbaaddi. Bona yoo laaltan awwaaratu bubbisaa garuu sanyii lafa keessa jiru achi keessa taa'ee bokkaa eega. Gaafa waan barbaadu sana argatu hin biqila. Lafni hin biqilchu. Akkuma kana dandeettii wajjiniin nu uumeera Waaqayyo. Dandeettiin ittiin Waaqayyo nu keessa godhee uume kuni nu keessaa ba'uudhaaf waa hojjechuudhaaf waan mul'atu gochuudhaaf ta'uudhaaf waan barbaadu qaba. Dacheen itti waan hedduu biqilchuu dandeessu awwaarri akka irraa bubbisu isinitti agarsiisee jira. Maal waan eegduuf? Bokkaa waan eegduuf. Sanyii keessaa ba'uudhaaf bokkaa waan eeguuf biqiluudhaaf. Waan eegutu jira malee waan hanqatee jira malee keessaa wanni mul'atu kan hin baane dandeettiin mul'atu kan hin baane Waaqayyo siin dandeettii hojjechi uume. Dandeettii hojii uume Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa boqonnaa 1 natti fakkaata.
26 27 27 boqonnaa tokkodha. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumnaa. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hunduma irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume, dhiiraaf dubartii isaan uume jedha. Dhiiraaf dubartii. Dhiirris dubartiinis akka bifaa fi fakkeenya Waaqayyootti uumaman. Sagalee Waaqayyoo kan nu barsiisu garaagarummaa kan hin jiru, wal caalmaan kan hin jiru. Amma akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyaatti uumna jedhee Waaqayyo erga uume, ani naman bifa fakkaattii Waaqayyootiin uumamedha. Waaqayyo fakkaattii isaatii fakkeenya isaatiin na uume. Kana jechuun garuu fakkaattii isaatiin na uume malee Waaqa na godhe jechuu miti, Waaqa na taasise jechuu miti. Kanaafuu namoonni tokko tokko erga kananii nuyi waaqolee xixiqqoodhaa waan jedhaniif. If fakkaanna malee Waaqa miti nuti. Ofii Waaqayyo akka bifaaf fakkeenya isaa kanatti yoo nu uumu, nuyi maalidhaa Waaqayyoon fakkaanna? Miila lamaan tarkaanfachuudhaanii? Harka lama raasuudhaanii? Moo maalidhaan? Qabxiiwwan hedduu dubbachuun kan danda'amu yoo ta'e illee waanuma muraasa tokko asirratti dubbachuun barbaada. Waaqayyo danda'aadha miti. Waaqayyo waa in uuma miti. Nu keessas dandeettiin waa uumuu jira jechuudha. Kan ittiin isa fakkaannu tokko kana. Kana yoon jedhu garuu Waaqayyo waan hin jirre hin jiraachisa. Nuyi waan hin jirre jiraachisuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee waan jiru irraa waan haaraa uumuu garuu hin dandeenyu. Waan haaraa kalaquu garuu hin dandeenyu. Wanni amma addunyaa irratti argaa jirru, teekinooloojiin addunyaa irratti argaa jirru kana seexana miti kan uumu. Amma fakkeenyaaf bilbila harkaa qabdan kana eenyutu uume? Waaqayyotu uume? Dandeettii Waaqayyoo nama keessa godhe sanatu uume. Look, bineensota lafarra jiran kana hundumaa gaafa ilaalta waan haaraa uumuu hin danda'an. Uumamni lafarra jiru lakkaa'amee bira ga'amuu hin dandeenye kun waan haaraa uumuu hin danda'u. Tarii kanniisni damma oomisha. Mixiin waan ta'e biyya olii hin kaaste. Kanarra kan darbe garuu hin jiru miti. Dandeettiin nama keessa jiru garuu namoonni tokko tokko waan namni uumee hin beekne, waan haaraa nan godha, hin ta'a jedhanii waan itti adeemaniif dandeettii sammuu isaanii keessa jiru sun ba'eera. Dandeettiin Waaqayyo uumamaa sammuu isaanii keessa godhe sun hojiirra ooleera. Amma teekinooloojiin adda addaa kan nuyi itti ajaa'ibsiifannu kuni bu'aan isaa Waaqayyo nama dandeettii wajjiniin waan uumeef. Akkuma sila isiniin jedhee baay'een namootaa tarii teekinooloojiin amma addunyaa kanarra hin jirre illee uumuu kan danda'an sababii yaalleef ta'uu danda'a. Sababii shaakalleef ta'uu danda'a. Teekinooloojiin amma jalqaba duriitii jalqabee guddachaatuma dhufaa jira argitaniittu miti. Baadiyyaa irraa jalqabee silaa hunduu dur baadiyyaadha miti. Teekinooloojiidha. Baay'ee teekinooloojii jechuun waan jiru tokko tooftaa ta'een itti fayyadamuudha. Mala ta'een itti fayyadamuudha. Baadiyyaa teekinooloojiin jira amma. Baadiyyaa teekinooloojiin jira miti. Barjumaa waan hin jirre madabii tolchanii dhaatan kun teekinooloojiidha. Malaga biyyee bukeechanii dhoqqee bukeechanii waan hojjetatanii mala kun tooftaadha. Moofara uree keessaan xiqirtii godhee digirii xarabee tolchee itti godhee lafa ittiin qota teekinooloojiidha. Garuu hammi teekinooloojichaa wal darbus jechuudha. Salphaa isinitti fakkaate wanni namni uume kun qote bulaan moofara tolfachuunsaa
xarabachuu danda'u isa dandeettiidha miti. Akkuma kana tokkoon nama hundumaa keessa dandeettiin jiraas hin jechuudha. Kanaaf namni hin danda'u hin jedhamu. Nan danda'a jedhama. Nan danda'a. Eessaa arganne maddi dandeettii keenyaa yoo jettan uumamuma keenyaan akka fakkaatti waaqayyotti warra uumamne waan ta'an. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa waaqayyo kan ittiin fakkaanne dandeettiidhaan waa danda'u waan haaraa uumuu danda'uudha. Beekumsa qabaachuudhaan. Sammuu keenya kana keessa beekumsi jira. Garuu kan isin dhibu amma waa'ee barumsaa gaafa kaastanii barumsi homaa namaan fidu. Sammuu namaa qara kanuma. Fakkeenyaaf qottoo qottan warri baadiyyaatti guddattan amma morodaaf fidameetiin qarama. Maal dabala qottoo sana irratti? Morodichi qaree erga sokkee booda garuu humna muruun argata qottichi. Isa dura muruu hin dandeenye amma hin muru. Isuma jiru sana qaree, isuma jiru sana akka tolchu ta'e. Akka inni muruu danda'u godhe. Barumsis akkas godhe. Malee dandeettiin nu keessa jira. Garuu namoonni morodis qottoonis ituu isaan bira jiru moroduu hin dandeenye. Humna muruu qottoo sanaa maal godhanii hin daangessan. Namoonni baay'een ofiif of daangessan. By the way. Barachuuf fedha dhabuurraa kan ka'e. Ani maalan godha jenna. Maala fiduu danda'a. Maalan jijjiiruu danda'a jechuurraa kan ka'e. Abdii kutachuurraa kan ka'e. Dandeettii keessa isaanii jiru qaramee akka inni hin baane. Beekumsi keessa isaanii jiru qaramee akka inni hin baane. Waan keessa isaanii jiru qaban. Kanaafan jalqaba isiniin jedhe. Lafti sanyii maannoo bishaan barbaaddi malee waan biqilchuu hin dhabne. Ammas nama tokko keessa dandeettii jira, beekumsi jira. Waan ati hin danda'u jetteeyyuu waan ati dandeessu hedduu jira ture. Garuu karaa ittiin dandeettii sun jiru haala mijeessuu dhabuu, itti tarkaanfachuu dhabuu, sochii barbaachisaa gochuu dadhabuurraa kan ka'e malee nama keessa dandeettii. Si keessa dandeettiin jira, beekumsi jira. Nuyi waaqayyoo kan itti fakkaanne kana xiinxaluu dandeenya yookiin yaaduu dandeenya bineensota hundumarraa. Kanaaf ani duwwaa miti. Fakkaattii waaqayyooti nan uumama. Waaqayyoo nan fakkaata. Kanaaf maaliifi fakkeenya waaqayyooti waan nan uumameef nan danda'a. Dandeettiin na keessa jira. Keessumaa immoo kan isin dhibu nuyi amantoonni sammuun keenya eebbifamaadha. Banamaadha. Sammuun namoota gooftaa hin qabne macaafni qulqulluun akka nutti himutti seexanni duuchee jiraadha. Duuchee jira. Kan keenya garuu maal ta'e banamaadha. Egaa kan Kiristoos ta'an seexanni duuchuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo duudaa godhee oduu nan uumin, sammuu duudaa godhee oduu nan uumin, socho'uu dhabuu koorraa kan ka'e. Dhibaa'ummaa koorraa kan ka'e albuudi ana keessaa ba'uu qabu. Biyyaaf ta'uu qabu, waldaa kiristaanaaf ta'uu kan qabu, wangeelaaf illee bu'aa ta'uu kan qabu, ukkaamamee taa'uun irra hin jiru jechuudha. Nan danda'a jedhee adeemuu qaba. Kanaaf fakkaattii waaqayyooti waan uumamneef dandeettii hojii waan uumamneef lammaffaan maaliidhaan dandeenya? Akkamittiin danda'a? Amantiidhaan dandeenya. Amantiin madda dandeettii keenya. Duratti akkuma walii galaattan isinitti namni dandeettii wajjin uumameera. Waaqayyo akka fakkeenya isaatti uumeera dhala namaa kana isiniin jedheera. Ara namoonni teekinooloojii adda addaa uumuu danda'aniiru. Dandeettii waan isaan keessa jiru. Amma immoo gara keenyatti immoo gaafa dhufnu akka addaatti jechuudha. Nuyi warri amantoonni taane amantii dhumti nuyi waaqayyotti amanne kun iyyuu nuuf madda dandeettii keenyaati. Kiristaanuma ta'uun keenya madda dandeettii keenyaati. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 20 irraa Maatiyos 17:20 irraa
Maatewos 17:20 dubbisna wala wajjiniin. Gosa galirraa yoon ka'e. Bartoonni ergasii kophaatti garaa Yesuus dhufanii nuyi maaliif hafuuricha hamaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee amantiin keessan waan hir'ateef kaa anoo dhuguman isiniin jedha. Amantii hamma ija sanaaficaa geessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'i achi butadhu hin jettu. Gaarichis asii ka'ee achi hin butatu. Wanti isiniif hin danda'amnes hin jiru. Argitan? Wanni isiniif hin danda'amnes hin jiru. Maal yoo qabaattan? Amantii yoo qabaattan. Kun eenyuun ilaallata? Ni warra amantootaati. Amantii amma ija sanaaficaa yoo qabaattan gaara kanaan deem yoo jettan. Nuyi asinni bu gaara tulluu doozeriin jigsuu danda'u miti. Isa caalaa tulluu kan ta'e. Isa caalaa gaara kan ta'e. Even waan ijaan hin mul'anne. Yoo amantii. Kanaaf dandeettiin keenya immoo inda'um kan kiristaanota akka waliigalaatti akkan duratti isinitti hime sanarra kan caalu amantiidhaan immoo tulluu nama dura dhaabachuu danda'u. Tulluu sokkuu hin dandeenye sokkisiisuu kan danda'u. Dandeettii sanatu nu keessa jira. Maaliif Waaqayyotti amanuu keenya irraa kan ka'e? Doom keenya addaadha jechuudha. Dandeettii hin dabalayyuu jechuudha. Amantii amma ija sanaaficaa yoo qabaattan tulluu nana deem silxaanaan barkuun aboodha barkuun deem yoo jettanii hin deema hin sokkaa'e. Wanni isinii dadhabamu hin jiru. Wanni isinii hin dandeenye hin jiru. Maadhaan amantiidha. Kanaaf hin dandeessa atii kanan siin jedhu kanaaf ragaa qabatamaa dubbii Waaqayyootiin sitti maara jechuudha. Hin dandeessa. Garuu maadhaan paawuriin keenya humni keenya tokko amantiidha. Amantii nuyi Waaqayyo irratti qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seexanni yeroo baay'ee wanni inni attaak godhu kan maal siin jedhu bakka jireenya keenya keessa wanni inni balleessuu barbaadu wanni inni miidhu barbaadu amantii keenyadha. Namoonni illee yeroo baay'ee amantii keessa siin buusuudhaaf kun akkamitti ta'a? Kan akkamitti goota? Kan akkamitti raawwatta siin hin jedhanii beekanii? Amantiin qabeenya guddaa keessanidha. Amantiin qabeenya guddaa keenyadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma jalqaba isinii dubbise karaa Kiristoos mo'icha argannaa jedheera. Amantiidha qaba ammas keessa amantiin mul'ata. Karaa Kiristoos. Asittis akkuma waliigalaatti akkan duratti isinitti hime Waaqayyo akka fakkeenya isaatti na uume seexanni sammuu koo duuchuu hin qabu. Hin danda'u. Hin dandeechu naan jechuu hin danda'u. Han jedhu ammas amantii. Addumaan garuu nuyi warri amanneerru kuni amantii amma ija sanaaficaa yoo qabaattan tulluu nana sochiiftu. Kanaaf amantiin humna keenya. Amantiin kan ittiin dandeenyu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon amanna kan biraa. Homaa namannu. Qeessuma keenya namannu, adaadaa keenya namannu, firaa keenya namannu. Akkaawuntii keenya namannu, homaa namannu. Waaqayyoon garuu ni amanna. Inni sun nuyi dandeettii cimaadha. Sadaffaani akkamti dandeenyanu? Maalirraa kaanee dandeenya? Warra danda'an ta'an humna Waaqayyootiin dandeenya. Silaa Efesoon boqonnaa 6 irratti duula afuraa kan jedhu hin beektu miti. Mo'achuu yoo barbaadde, dandeessee irra aanuu yoo barbaadde, humna Waaqayyoo akkati hidhachuu qabdu. Humna Waaqayyootiin. Humna Waaqayyootirraa kan ka'e warra danda'anidha. Warra mo'atanidha. Warra irra aananidha. Garuu akkuma silaziniin jedhee hammas dandeettii sana akka nu hin qabaanneef mo'icha sanaan akka nu hin galleef wanni nu taasisu jira. Dhibaa'ummaa ta'uu hin danda'a. Gowwummaa ta'uu hin danda'a. Efesoon irratti argite duula kanaaf qophaa'ii gaafa jedhu waan hidhachuu qabdu hidhachuu akka qabdu.
waan dabalachuu qabu dabalachuu akka ati qabdu. Humni Waaqayyoo nu keessa waan jiruuf. Humna Waaqayyoo uffannee waan jirruuf. Isa hidhannee waan jirruuf sanarraa kan ka'e nuyi warra danda'an. Galanni Waaqayyo gooftaa keenya haa ta'u. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 34 amma 36 seenaa kan akkanumatti isinitti hima. Gooliyaad Israa'eloota yeroo cinqaa jiru namni Daawit jedhamu tokko hin dhufe. Ani Filisxeemicha dhagna hin qabanne kana nan danda'a. Nan danda'a. Akkamitti hoolota abbaa kootii yoo nan tiksu leenci yookiin amaakeetti narkaa fudhachuudhaaf yeroo dhufu liqimsituu isaa harkee qabee narkaa fudhaa. Tole jedhee ergaa Saa'ol eeyyamee fi booda gara Gooliyaad yeroo dhaqu maal akka inni jedheen beektanii? Maqaa Waaqayyoo Waaqa Israa'elootaa kanatti ga'iste kanaati nan sitti dhufaa jedheen maal jechuudha? Sin danda'a garuu kanan itti si danda'u maqaa Waaqayyoo kanaa waan humna Waaqayyootiinidha. Humna Waaqayyootiin kunis amantii barbaada. Humni Waaqayyoo sababii Daawit keessa jiruuf Daawit amaaketaa fi leenca liqimsituu isaa qabee harkaa baasa malee humna isaatiin. Namni humna murtaa'aa qaba. Humna murtaa'aa qaba. Garuu Daawit humna Waaqayyoo hidhachuu baachuurraa kan hafe sana hundatti mo'amuu danda'a. Sana hundatti kan hin dandeenye ta'e hafuu danda'a. Sababii humna Waaqayyoo keessummeessuuf sababii humna Waaqayyoo hidhatuuf garuu isaanan sitti dhufaa. Argitanii? Isaanan sitti dhufaa. Maqaa Waaqayyoo gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Daawit Saa'ol amma fakkeenyaaf kiloogiraama 5, 10, 50 hin fuuna kun humna keenyaan miti. Wanni humna keenyaan humnuma keenyaan nama taanee waan jirruuf humna keenyaan dandeenyu jiru. Fayyaa Waaqayyo nuu kenne. Wanni immoo humna keenyaan hin dandeenye garuu humna Waaqayyoo hidhannee immoo kan dandeenyu jiru. Kun sammuu namaatii ol waan ta'uu danda'u. Lazi hin dandeenye hojiin tokko humna Waaqayyoo abdanneeti jechuudha. Inni kun immoo gubboodhaan hin kennamu. Kasi dhoowwatu hin jiru. Laphee qajeelaa qulqulluudhaan tokkummaa Waaqayyoo wajjin godhachuudhaan humna Waaqayyoo hidhachuu dandeessa. So hin dandeessa. Arra yoo dadhabaa taate, arra yoo dadhabduu taate, bori humna Waaqayyoo irraa kan ka'e isa arra dadhabde bori hin dandeessa. Isa kalee dadhabde bori hin dandeessa. Maaltu beekaa waaree kana booda yoo ta'e? Hin dandeessa. Yeroo tokko nama tokkotu manuma isaatti jilbiinfateetu Waaqayyoon kadhatu Waaqayyo humna kenneef. Sanatti mansinitti hima. Humna kenneef humni Waaqayyoo kuni gaafa dhufu namicha keessa hafuura hamaatu jiraayu. Hafuura kana dubbiin arraba isaatirraa ba'u kuni hafuura kana waraane. Hafuurri sun humna argatee laphee namichaa keessa taa'uu hin dandeenye keessaa ba'ee. Look. Humna caala. Humni Waaqayyoo dhufnaaniif humna isa dhiibaa ture san, humna isa gadi qabaa ture san, abjuudhaan halkanaa ta'u, guyyaa haa ta'u, isa rakkisaa ture san, isa keessa ture akka inni Waaqayyo hin waaqeffanne isa godhaa ture sana irratti humna kennee fi ofii isaatii uwwalee iyyee namicha bollaalee kufe. Kanaatu humni Waaqayyoo dhufe namicha irratti. Humna sanaan dubbii dubbatuun hafuurri sun waraaname keessaa iyyee sokkee. Namoonni baay'een humna na caaleeraa, dadhabeeraa, humna kooti ol ta'eeraa, kadhachuun dadhabee, maal jechuun dadhabee, amantii qabaachuun dadhabee, sana gochuun dadhabee, tajaajiluun dadhabeedhani. Humna isaanii dadhabaniiru yoo ta'e, humni Waaqayyoo kun irra dhufuudhaan isa kaleessa isaan miidhaa ture sana deebisanii miidhuu danda'u. Lazii hin danda'u jechuudha. Namoonni abdii kutatanii jiraatan isinittaan hima hin dandeessu isin. Maaliif dandeessu? Humna Waaqayyoo kanaan hin dandeessu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Humna Waaqayyooti. Kanaaf Daawit
humna waaqayyootiin danda'e. Gaafa inni cirracha xaxarii tokko fuudhee darbatu waaqayyo maal godhe? Gooliyaadin hin garagalche. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessa gaa fakkeenya tokko tokko sintan agarsiisa. Namoonni hin dandeenya jedhan jiru, kan hin dandeenyu jedhan jiru. Hiccitii waan danda'u yookaan mo'ichaan galuu keenyaa keessaa inni tokko maalidha jettanii seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 24 irra kan jiru wanti waaqayyo dubbate tokko jira. Wanti waaqayyo dubbate maalinni seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 24 irratti garuu garbichi koo Kaaleeb hafuura kan biraa waan qabuuf inni garaa isaa guutuudhaan ana duukaa waan bu'eef ani biyya inni dhaqee ilaale sanatti isa nan galcha. Amaaleeqii fi nan galcha sanyiin isaas isa hin dhaalaa jedhe. Kana waaqayyo yeroo kam dubbate beektu? Museen yeroo namoota 12 gosoota Israa'el warra dura bu'an dhaqee biyya waaqayyo isaaniif kenna jedhe akka isaan ilaalanii dhufan yeroo isaan ergee warri kaan lapheen isaanii baqee Kaaleebii fi Iyyaasuun garuu hi'i waaqayyo akka buddeenaa nu godhan yeroo jedhetti waaqayyo iccitiin isaa jedhe. Laal namoonni dhaqanii jara kana hin dandeenyu jedhan. Isuma waaqayyo dubbateedha. Hin dandeenyu jedhan. Kaaleebii fi Iyyaasuun garuu hin dandeenyaa jedhan. Waaqayyo tokko buddeena nyaachuun nama dhibaa jira. Amma nyaatuma keessa waan kan biraa nama dhiba. Akaan illee nama dhibuu danda'a. Buddeena nyaachuun nama dhibu. Salphaadhuma godhe. Waaqayyo maal jedhee dhugaa ba'eefi inni hafuura addaa qaba. Hafuurri addaa isa keessa jiru kuni hafuura garaa guutuu waaqayyo duuka akka bu'an nama godhuufi hafuura nan danda'a humna waaqayyootiin akka jedhan nama gargaarudha. Sababii kanaaf garaa guutuu na duuka waan buuteef waan bu'eef nan kennaafi hin dhaalaa argitanii. Iccitiin milkoomina keenyaa milkaa'ina keenyaa tokko garaa keenya guutuu waaqayyo duuka bu'uudha. Waldaa keessa jiraachuu duwwaa miti. Maqaa qabaachuu duwwaa miti. Garaa keenya guutuu waaqayyo duuka bu'uudha gaafa ta'e hafuurri nu keessa hafuura sodaatii miti. Nan danda'a. Nan mo'adha. Irran aana kan jiru. Yesuus gooftaadha. Foolii mo'ichaatu nutti dhaga'ama malee sodaa miti. Maali? Waaqayyotu nu bira jira waan ta'eef. Waaqayyo nu wajjin jira waan ta'eef. Qajeelummaadhaan garaa guutuudhaan waaqayyo duukaa waan bu'uuf jechuudha. Kanaaf Iyyaasuun isintan agarsiisa gara fuulduraa yoo sa'aatiin keenya dura deemuu baate hin dhaalee nan kennaafi nan dhaalchisa. Galanni waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf akkaataa waaqayyootiin uumamnee waan jirruuf dandeettee wajjin uumamne warra nu keessaa akka ba'u yaalii gochuun nurra jira. Hamma deemamuu qabu deemuun nurra jira. Amantii waan qabnuuf amantiidhaan hin dandeenya. Humna waaqayyootiin hin dandeenya. Na waaqayyoo nurra buusanaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Saamsooniin gaafa ilaaltan leenca qabee እንደውም ምንድነው እሱ ሳፊላ leencaadha. Leenca si jedhee dulloomaa miti. Qoqqorxeera'aanidha. Mangaagaa harree takkaatiin lafee jechuudha. Ilkaan kan irraa dhume isaan nama kuma tokko fixee na waaqayyooti. Na waaqayyooti. Garuu yerootti humna waaqayyoo kana seeraan ofirratti kunuunsuu dadhabetti isa moo maleetu mo'amee hafe. Na murteessummaan isaa nu bira jiraasin jechuufan. Saamsoon yerootti mo'ee qaba, yerootti mo'ame qaba. Yerootti miidhame qaba, yerootti nu sirbiranii ija isaa jaamsan qaba. Kunis gahee ofii isaa ba'achuu waan dadhabeef. Nama siniin jedha. Baay'een namoota warra mo'uu danda'antu mo'ame. Waaqayyo dadhabaa ta'eeti miti. Isaan keessa humni waan hin jirreef miti. Humni sun akka ba'u hin goone.
humni sun isaan irratti akka mul'atu hin goone. Diina keenya kan ta'e seexana duwwaa miti dhibaa'ummaadha, wallaalummaadha, yaalama waaqa, yaalama irradaatu, wallaala bishaan biratti dheebotu sana ta'an jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf humna Waaqayyoo irra waan jiruuf iddoo kiristaanotaa immoo adda jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti fakkeenyumaaf kan isinitti agarsiisuu barbaadu namoonni humna Waaqayyoo isaan keessa godhe hubatan jiru, kan hin hubannes immoo jiru. Waaqayyo garuu namoonni akka hubatan barbaada malee akka hin hubanne barbaadu. Dursa Waaqayyo humna isaan keessa jiru isaan hubachiisuu barbaada Waaqayyo. Arras kan itti dubbatu Waaqayyo kanaaf. Ani lallabi kuni lallaba kanatti milkaa'eera. Ani kanan jiru namoonni humna Waaqayyo isaan keessa jiru. Isaan keessa kaa'e beekanii, hubatanii, sodaa keessaa ba'anii, nan danda'a Waaqayyo wajjin jedhanii fuula duratti harkaanfachuu jalqabanii. Kazaa wucii ግን akkasumatti hafachuu. Waaqayyo macaafa qulqulluu irrattis kan nuyi arginu namoonni akka milkaa'an fuulduratti akka deemaniif humna isaan keessa jiruuf dandeettii isaan keessa jiru akeeka sagantaa Waaqayyo isaan irratti qabu akka beekaniif jechuudha. Namoonni beekan jiranii, namoonni hin beeknes immoo jiru. Fakkeenyaaf namoota beekan keessaa Daawit. Daawit bakka duratti ni dubbise maal jedhee ani nan danda'a. Leencaa fi amaakeetayyuu liqimsituu isaa qabeen harkaa fuudhaa ture ammas nan danda'a jedhe. Kun nama humni Waaqayyo isarra jiru maal akka hojjechuu danda'u nama beekuu fi nama fuulduratti adeemuudhaan tulluu fakkaatee saba Israa'el dura kan dhaabate Gooliyaadiin garagalchuu danda'edha. Argitanii faayidaan guddaan humna nu keessa jiru beeku hojiidhaaf akka fuulduratti harkaanfannu nu godha. Mo'ichaaf akka adeemnu nu taasisa. Kaaleebin ilaala baay'ee nama ajaa'iban ta'u Kaaleeb. Kaaleeb erga Museen du'ee booda Iyyaasuudhaan ammaseedha. Humni koo iddoo umuriin isaa gara waggaa 85 natti fakkaata. Jaarsa humni koo akkuma yeroo Museen du'uutee akkuma jalqabaatee yoo Waaqayyo jedhee arrasani maal nan godhe nammoo adda adda. Sila kana kan dubbate Iyyaasuu boqonnaa 14 jaama 14 irra dhaqxanii walaaltan. Duratti immoo seera lakkoofsaati irra miti seera lakkoofsaa 14 irratti. Waan Waaqayyo jedheen sana humni Waaqayyo isa keessa jiru hin qorrine. Amantiin amanannaan inni Waaqayyo irratti qabu sun hin qorrine. Afuura adda ta'een garaa guutuu Waaqayyo duuka deemuun isaa sun keessaa hin qorrine. Namni garaa guutuu Waaqayyo duuka deemuu gaafa dhiisu amantii isaa laafaa deema. Amantii dhabee amantiidhaan deemuu dhiisee karaa jallinaatiin, karaa sobaatiin, karaa waliin dha'uutiin, karaa fakkeessuutiin deemuu jalqaba. Amantiin qabu karaa sirriidhaan deemee karaa qajeelaa ta'een deemee milkaa'uu nan danda'a jedhee amantii hin qabu. Waaqayyo na milkeessa qulqullummaa yoo jiraadde jedhee amantii waan hin qabneef gara hannaatti gora. Gara waliin dha'uutti gora. Deemsa sirriin deemne hin taane deemuu jalqaba. Garuu nan danda'a. Na gargaara Waaqayyo jedha hoo ta'e mo'ichi kan isaa. Kaaleeb sin ajaa'ibu ani arraseedhe nan danda'a humni na keessa jiraadhe. Mee dhaqaatee dubbisaa Iyyaasuu 14 lakkoofsa 6 bakka 14 guutummaa isaa naannoo sana dubbisaa. Phaawulosin immoo ilaala. Phaawulosis nan danda'a na keessa jira. Duratti akkuma sila dubbise karaa Kiristoos mo'icha guddaa argannaa. Waan hundumaa immoo humna Waaqayyootiin nan danda'a dheeranii bakkee tokko. Haayiliin በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉ እችለዋለሁ. isa humna naa kennu, isa aboo naa kennu, isa dandeettii naa kennu. Waan hundumaa maal na godhu nan danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni fakkeenya namoota dandeettii Waaqayyo isaan keessa kaa'ee amananiiti, hubataniiti. Baay'eedha. Fakkeenyumaaf muraasa isinii kaase. Namoonni immoo waan isaan keessa jiru, dandeettii isaan keessa jiru kan hin hubanne, kan hin argine, kanarraas kan ka'e kan gungumanii fi kan gadi of qaban immoo fakkeenyaaf jiru. Akka fakkeenyaatti yoo laalle Musee ilaalaa. Museeni yeroo Waaqayyo dhaqee milikkita sanatti agarsiisu ati bar akka waggaa 40 lafa onaa keessa turte miti.
akka nama waa'een baasnee hoolota soddoota keetii akka nama eegaa turteetu hin taane ani sagantaan sirraa qaba. Si leenjisuuf kana hunda yoona si tursiise iyyuu amma karuma mootii isa najjeessa jettee sodaattee dheessitee dhufte sana achitti hangasii erga jedhe Waaqayyo. Waan dhimma baastu jira jedhe Waaqayyo. Ani arrabni koo giingeedha jedhe. Hin danda'u. Dubbachuu hin danda'u. Dhimma baasuu hin danda'u. Waa'ee baasuu hin danda'u jedhe. Waaqayyo immoo ofiisaatti amaneeti. Gaafa deemu Faraa'oon hin dheessee dhufeera. Haaduu waa jiraatu namichi hin beeknu waggaa 40 tureera garuu. Faraa'oon hin dheessee dhufeera. Karuma isa dheessee dhufetti Waaqayyo gad deebisee erga. Maaliif hin danda'a? Waaqayyo wajjin jira. Ulee dhimma baasuu isa harka jira waan ta'eef. Museen garuu hin mormee Waaqayyo. Kanarraa kan ka'e bakka Aroon sii kenneera jedheen. Ansittan dubbataati Aroonitti dubbata Aroon bareechaa dubbatu. Ergaati diddee maalan godha. Waaqayyo garuu Aroon hin fidin jedhe. Namoonni tokko ofii isaaniitti warra dhimma baasuu danda'an ta'aniiru jiranu. Waaqayyo isaan keessa albuuda cimaa godheeru jiru. Deemanii milkaa'uu oduu danda'anu hirkattuu ta'uu barbaada. Firiyaatti hirkattuu ta'uu barbaada. Namatti hirkattuu ta'uu barbaada. Museen ofii isaatii of danda'ee dubbachuutu danda'u hirkattuu ta'e. Haa ta'u. Ayishii Aroonitti an dubbadhaan. Maali yaada mana? Maali yaa Musee? Ana miti hunda gochuu kan danda'u. Duudaa gochuu kan danda'u. Uumuu kan danda'u. Gurra uumuu kan danda'u. Afaan uumuu kan arraba uumuu danda'u. Akkamitti? Amantii dhabuu namoonni tokko. Dalga ga'u. Dalga deemu. Waaqayyotti amananii moochatti deemuun beekani. Angaruu sittanii Waaqayyoon amanitti adeemu moochi keetti. Waaqayyoon amanii jalqabi hin milkoofta. Ofitti amanii hin jennu. Namatti amanii hin jennu. Waan biraatti hin jennu. Waaqayyotti amani. Itti adeemu hin dandeechu. Museen akkas. Ermiyaas ilaalaa. Nama dhibaa waa'ee Ermiyaas. Ermiyaas reefa addisii godhee reefu haaraa godhee dubbata. Waaqayyo maal haaraa gootee dubbattaa? Sitarra na arge malee, sitarra sagalee koo dhaga'e malee, ani garaa haadha keetii keessatti sabaaf akkatti raajii taatu si muudee, si dibee. Ermiyaas yeroo dhalatu yeroo raasii ta'ee haatisaa dugdatti baattus dibamaadha. Yeroo miilaan deemuu jalqabus dibamaadha. Maaliif garaa keessatti dibamaadha? Nami garuu hin beeku. Inni iyyuu hin beeku. Ani yeroo tokko waan inni namoota taajjabu maal akka ta'e beektu. Waaqayyo gooftaa isaa gola mana isaa keessatti isa beeku dhiisanii nama fuuldura dhaqanii har'a akkatti na dibduun barbaadaa jedhu. Dibamaadha. Maanii dibamuu jechuun? Humna Waaqayyootiin bakka yaada Waaqayyoo akka hojjetaniif ayyaana Waaqayyoo namaa kennuudha miti. Ayyaana qabu. Gola isaanii keessatti Waaqayyoo wajjin waliin beekan. Adda baabaayetti dhaqanii namaan na dibeedhu. Hin beekan. Humna Waaqayyoo isaan irra jiru hin beekan. Isa tulluu raasuu danda'u hin beekan. Aaqu. Kaasuudhaaf, dammaqsuudhaaf, akka hojjetu gochuudhaaf beekuun barbaachisaa waan ta'eef. Namoota jenereetara kaasuu hin beekne mana isaanii jenereetara 20 gaazitti naqxanii maannosu bakka beenzilatti naqxanii gootanii itti fayyadamuu hin danda'an. Haa qubbatinna. Igarmaan inni dargaggeessa ta'ee yeroo jiru daa'ima ta'ee yeroo jiru horii tiksatee isaan beeku garuu akkanuma galuufan jedha. Qoraan guuruudhaan haadha yoo gargaaru bishaan waraabuun haadha gargaaru dibamaadha. Eechatti dibame garaa haadha keetii keessatti si dibe ati hin beektu malee namni si hin beeku malee amma yeroo isaa geeraadhe. Kasi ani mucaadha itti of hin tuffatinedha. Ofirratti hin agarreen ganaa Waaqayyo isaas radda'aa jira. Ganaa Waaqayyo isatti dubbachaa jira. So hin sodaatinidha. Fakkeenya amas ni kaasu. Akkasumas Geediyoon Waaqayyo isa wajjin jira sodaatiin gaafa jedhuun akkamitti Waaqayyo isa wajjin jira naan jetta. Ani kana booda dhokadhee tunanii qamadii dhahaa jiru tunanii
dhaa jiru yaaddoo keessatti hin jiru waaqayyo akkamitti wajjin jira naan jettu akkamitti nama mo'achaa ta'uu danda'a akkamitti danda'an akkamitti irra aanuu danda'a bilaamni dhiyaasa waaqayyo garuu waneera warra miidiyaan akka nama tokkotti rukutaa sanuu mo'ichi keemmoo addaalee namni tokko nama tokkoyyuu mo'achuu baachuu danda'a miti ati garuu akka nama tokkotti rukuta kanaaf himee humnuma qabduun deemeedhe humnuma ishee xiqqoo koo kanaa immoo deemee achi booda akkam ta'a humni koo sitti dabalamaa icitiinsaa kana nuun amma kan duune kan keenya laalla ishee keenya xiqqoo kana laalla ishumaan abdii guutan no waaqayyootu sitti dabalama duratti sila dubbachaa turre miti humnuma qabduun adeemi humni koo itti dabalama kanaaf warra miidiyaan kana akka nama tokkotti rukutaa galanni waaqayyoof ta'u humna keessan laaltanii dadhabinaa abdiin kutatinaa isin hin dandeessu karaa hunduma ati akkuma nama kamiyyuu dhuguma sammuu kee keessa albuuda jira dandeettii jira waan dhimma baasu jira duwwaa godhee isin uumne waaqayyo namoonni tokko fissisan godhan bakka minimaal haqi minimaal sidime akkasatti nu maal jennee xamanna seeta akkuma barumsa biyya lafaattiyyuu namichi har'a qotee bulaa ta'aa ta'uu machaa'ee mandara keessatti iyyuu kuni barateeretu ta'e itti yaadee anis nama dhimma baasuu danda'u jedheera ituu ta'e tarii nama biyya bulchu ta'uu danda'a inni tamaan garuu qotee bulaa harkaan farramu ta'uu danda'amma ituu garuu itti adeemeera ituu ta'e tarii nama biyya bulchu ta'uu danda'a dandeettiinsa keessa jiru. Garaagarummaa ilaala fakkeenyuma xiqqoo kana waan galteedhee yaadaan maatiidhuma keessan ilaala tarii baadiyyaa keessa kan jiran maatiin keessan kan hin baranne yoo jiraatan garaagarummaa sinii fi isaan gidduu jiru ilaala maaltu adda isin godhe isin uumamaan isaan caaltanii hin dubbistuu maal gootu waan barbaadan even ingiliffaan kominikeet gochuu dandeessu miti waan adda addaan hojjettu isaan garuu kan hundumaan beekan what is the difference maani garaagarummaan isaa quccaaloo azzaawu hin ta'an isaan mammaara lafallagu maal tamaaru isin kan isaan caaltan isaan booda dhalatanii maaliif mee kanarraa ka'aati akkuma kana nuyyuu silaa ga'uu kan qabnu iddoodhuma amma dhaabanne kana duumaa miti waan hin adeemneef bakki nuyi ga'uu dadhabne jira waan of qabnee jirruuf waan gad of deebisnee jirruuf mee fakkeenyu kana ammas irra hin deebi'a ilaalaa mee maatii keessa baadiyyaa keessa kan jiran waan isin beektan kanarraa baay'ee fagoo kan jiran haala amma jiru kanarraa baay'ee fagoo kan jiran waan isin sammuu keessan isaan caaluufi adallam እናንተ ምናልባት yeroo isaatis haa ta'u sila tamaaraachuu kominikeet waan gootan waan addunyaarra jiru kana hamma ta'es ta'u hin beeka miti isaan garuu look akkuma kana nuyis iddoo jirrutti kan nu hambise sababii kana caalaa hin deemneef nan danda'a jennee waaqayyoon amannee waan ittiin adeemneef waan baay'ee bira ituun gahin kanaaf hin danda'amu ይቻላል kanaaf obboloota koo nan danda'aadha afurri waaqayyo nama dandeessisu immoo isin wajjin jira kanaaf waan itti waamamtantu jira waan itti uumamtantu jira waan itti uumamtan waan itti waamamtan sana bira ga'uudhaaf nan danda'a abdiidhaan fuulduratti adeemu barbaachisa malee gad of deebistanii ani waan danda'u jettu taanaan hin ta'u waaqayyo nuuf dhiiseera isa kana obboloota koo tarkaaffii lama tarkaaffachuu dandeessu koo ta'e tarkaaffii keessanitti dabalamee tarkaanfiin waaqayyo tarkaanfii 2,000 ta'uu danda'a. Geediyoonin deemi humna qabduun jedheen humni sii dhufa. Museen harka isaa hodiriisu galaanatti hirama. Silaatii sochii kee waaqayyo sochii isaanii namoota eegaa jiru. Isaan socho'anii waaqayyo immoo caalaa dachaa meeqaan isaaniif socho'ee galmaan isaan ga'uudhaaf namoota barbaadu. Namoota eegaa jiru. Kanaaf ofii keetii dhaabattee dinqiin waaqayyoo akeeki karoorri waaqayyoo sirratti qabu siif qabu akka raawwatamne hin godhin.
Museen hamma tulluu isaa kaasutti galaanni duruma jira. Tokko tokko hamma ofii keenyaa sochaanee deemnutti tulluun nu duraa sokku. Kaatum nu keessa dandeettii jira. Humni waaqayyo nu keessaan darbee dinqee hojjechuu barbaada. Suma keessaan darbee tulluu si fuuldura jiru kaasuu barbaada. Suma keessaan darbee tulluu dukkana si fuuldura jiruu fi namoota kaan fuuldura jiru ibsuu barbaada. Kanaaf itti adeemnan danda'a jedhe. Dheebochaa nafi namoonni tokko hin dheebotu ituun akka abaluu ta'e ituun akka kana ta'e garuu nan danda'adhanii fuulduratti deemuu hin danda'a. ስለዚህ እንደነች ማልቱ ሲቀበሲ ማለት ፈያምቲ ሰሙን ከ ፈያምቲ ጅሬኝ ከ ፈያዳ ምቲ ሶ ማለት እንደንደኝ ለምንድነው ማችሁ አለምን እንደንዳ ይችላል የሮቱኮ ባዲያን ጅራ ሰበቢ ወልዳቲፍ ጀዴ በሩም ሳደኩትኝ ኩንስ ፈዳ ዋጋየቱ መለኪየም ቹ በሩም ሰም ባየ ጃለዱ ነደኩቴላ እና ዋንተ ቆያደ ወጋተ ቆደኩቴ ወጋ ለመፋ baadiyyaan jira mana barumsaa deebi'ee barachuu hin danda'u waldaa dhiisee deemuu immoo hin danda'u garuu waan tokko waan inni keessa kufite hin dandeecha barachuu hin dandeecha sanummoo Ingiliffaan reefi elementirii irraa dabar akkamitti hin dandeecha ishi waaqayyo haala naa mijeesse barumsa mana ta'anii baratan tokko jiru distaansii jechuudha. Fakkaan andeen. Innaa dubartiin akkana jette. Ayii waggaa lama si jalaa taa'ama maatirikii fudhachuudhaa fi silaa barana fudhattaatu dursitee dhuftee naan jette. Akkamiin jedheen tarmii sadii qaba. Tarmiin tokko dhumuudhaa fi amma qormaata fudhachuudhaa fi guyyaa torbee lama duwwaa tafee naan jette. Torbee lama sana keessa tarmii tokko baratanii warra fixanidha. Manatti dubbisanii yeroo qabu maal qabu. Assignment na fudhadhaanis qormaatan jedheen maal jechuudha naan jedhe torbee lama jira miti hin jedhen nan qo'adhaa nan qoramaan jedhe jetteeree naan jette jedheeraan jedhe maala nan waggaa tokkoof jalaa gubu ishi hin dandeecha akkas taanaan barana foormii guuttee maatirikii fudhattanaan xuru torban kudha lamaanitti ani dhaqee qormaa tokko fudhattee waggaa tokko akkasan jedhe obboleessa koo tokko amma maal goota gaanii maatirikii fudhadhee nan darbaan jedhe. Bafetsuun akkamitti ta'a kuni naan jedhe namni kilaasii keessa taa'ee dadhabeera namni kilaasii keessa taa'ee darbuu hin danda'u ati akkamitti darbita hoon darbe immoo maal gootan jedhe ajaa'iba hin jedhaa naan jedhe hin jettaa dhimma jetta gaa hin jedhe kilaasiin deemu nan dhaqee nan qoramee garuu waaqayyoon yaa waaqayyoo akkanumatti abjuudhaan natti agarsiisee dheessaa laane asin garraa'u maaliif akka ta'e beektan ይሄን እግዚአብሔር አይወድም አስማተኛ ምትቀበቀ እና ከሰ dandeettiin jira አጣናለሁ አነባለሁ ነንዳባ ነገር ጋሪ jedheen maal ነገር ጋር waaqayyo hamilee akkanitti qo'adhee darbuu danda'u ከዛ በኋላ ኩታኖ ሰኒ ነሚት ተደነ waaqayyo na gargaara yoo barbaachisaa ta'e qabxiin ittiin darbee nama biraati fuunta narraa feechuudha namoonni tokko tokko ina jaabsifatu biqilaatu bane manan jiru yeroo nan immoo kutaa godhu tokkotti darbee baradhu endeetedha endeet bakka achilaallo amnaallo nakisi dandeettiin jira ምንድን ነው እሱ fakkeenya fasinitti talattisni dabala bakka ይቻላል waaqayyo gargaara jechaadha confidence qabaachuu qabna waaqayyo xamanneetu anjilbiifadhee waaqayyoon kadhadheer na gargaarii garuu ciisitanii muti ituun qo'atiin miti kaasiniin jedha na gargaare waaqayyo haala mijeessuudhaan waan baay'eedhaan na gargaare waaqayyo hasinni kutannoo sana na deemee manni barumsaan itti qoramee Addis Ababa Qirqos ክፍለ ከተማadha afaan oromoon qabu ani immoo oromiyaadha indee bishooftuudha afaan oromoon an fudhadha maatirikii karaa moo waaqayyotti nama gargaaru laala yeroo isin deemtan edaa finfinnee keessa kan jiran hundumtuu bakka tokkotti mana barumsa mannoo Minilik I think Minilik natti fakkaata achitti qoramu ani kana information hin qabu
Sila nan badaa bakka kana hunduma yoo hojjete waaqayyo immoo isinaan hin beekne gaana gargaara. Qormaata achi har'a finna. Guyyaan dhumaarra afaan Oromoo. Namni tokko kas naan jedhe. Gadi baanee boqonnaa irra ichaa dhuftee naan jedhe. Waaquma natti erge fakkaata. Shooftu irraa dhufee hin jedhe. Kana yaaduma itti waanuma muraasa haasa'u. Yaa'onnis tafattaanidha. Naan jedhe. Afaan Oromoo hin qoramtaa naan jedhe. Eeniin jedhee. Afaan Oromoo asamma jiru moojii waan kana axxaarraa naan jedhe. Gaafa axxaarraa asin jiru naan jedhe. Sana Minilik. Look, anaaf bara koo keessatti kan irraa. Tunamu waan xiqqoo fakkaatti miti waan namichi natti hime kun waaqayyoon na gargaare. Dhaqee information sana gaggaafadhe barii immoo iddoo sana iyyaafadhe dhaqee qormaata fudhadhe jechuudha. Kana homtuu nama gargaaruu hin danda'u dhuguma. Gaafa ati kaatu garuu wantoota si mudachuu danda'an hunduma keessatti kan si dabarsu asi gargaaru waaqayyoodha. Ani subjectii tokkitti sana tun qoramuu baadhee hin ta'u. Guutuu hin ta'u jechaadha beekaa. Waaqayyo garuu na gargaara. Ergaa sana arge. Amma nuun isa waldaatti sagalee waaqayyo yeroo lallaban waaqayyo waan dubbatu nutti fakkaatu. Akkasitti gurufattuu namatti dubbata waaqayyo. Haala siin jeessa waaqayyo. Karaa si bana waaqayyo. Daandii sitti agarsiisa waaqayyo. Garuu ati na gargaara waaqayyo. Anis nan danda'a. Dhiifi ka'e. Waaqayyo si gargaara. Hin dandeechu. Kanaaf ituu ormaaf iyyuu ta'uu dandeessanii ofii keessatti ta'uu hin dadhabinaa. Dhugaan isin jedha hin dandeessan. Isin keessa wanni shaakalaan ba'u jiraachuu danda'a. Irra deddeebiidhaan itti adeemuudhaan abdii itti hin kutatin wanni ba'u jiraachuu danda'a. Kanaaf waan isin keessa jiru waaqayyo akka isinitti agarsiisuuf akka inni ba'uu danda'uuf akka irratti abdii godhatanii irratti hojjechuu dandeessaniif waaqayyo akka inni ija isinii banu kadhadhaa. Maaltu na keessa jira waaqayyo? Wanni ani ukkaamsee irra taa'ee jiru. Wanni ani akka hin baaneef sababa ta'ee jiru. Wallaalummaa kootiin kan ka'e. Maa inniidha waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo wanna isin keessa jiru isinitti dubbata. Yeroo baay'ee maaliif waldaatti waaqayyo namatti dubbata? Ati kanaan tajaajilta ati isaan jedhee waaqayyo maaliif namatti dubbata beektuu? Namoonni waan hin beekneef. Itti gaafatamummaa akka fudhataniif. Akka itti qophaa'aniif. Akka beekaniif waan sanaaf akka ta'uu danda'anitti akka of qopheessaniif. So baay'een namaa garuu waan keessa jiru ukkaamsee irra ta'a. Sasi ukkaamsee irra hin taa'ina hin dandeessu. Atis hin dandeessu. Akkaatti waaqayyooti waan uumamteef. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dhaloota nan danda'a. Waaqayyo na gargaara jedhee fuula duratti deema. Arguun hawwii kooti. Kayyoo baay'een qaban, karoora baay'een qaban nan danda'a. Waaqayyo na dandeessisa. Har'a wanni baay'ee na danquu danda'a. Iyuman bira gaa argite. Hin laafu mogoleen koo argite. Abdii sin kutu. Abdiin kutiin waaqayyo biraas si ga'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboleettiin tokko gaafii na gaafatee turte. Ani naman bakka hin deemu hin qabne. Maatirraa adda ba'ee naman jiru. Garuu hin jedhe. Dhugaa waaqayyoon sinitti himan bakka hin dhaqu. Bara 2000 maannoo bara 1995 eessa akkan dhaqu eessa akkan jiraadhu hin beeku. Garuu akkasan jedhaan an barumsa koo itti fuufan jedha. As jiraachuu hin danda'u garuu itti fuufan jedha. Akkamitti naan jetti bakka attuma fuufan jedha. Kazaa maaltu sammuu koo keessa jira? Chilaallo humna kiyyaan namaa hojjedhee guyyaa gimmaasha hojjedhee guyyaa gimmaasha barachuu nan danda'a. Akkuma nama kamuu baradhee iddoo guddaa ga'uu nan danda'a jedhee tanaman ittan adeema. Bakka minimaa dallamee heelanii moraalii guddaan qaba. Heedaallo saraallo halkan nan qo'adhaa. Guyyaa manni barumsaa ga'utti hojii nan hojjedhaa. Bakka iddoo hirriibaa nan argadhaa. Biddeen nan nyaadhaa. Barumsa koo nan baradha. Allaqe chilaallo nan danda'a. Bakka fayyaa nan qaba. Darbee bakka namoonni guddaan ga'uu nan danda'a. Jedhee waan namanuuf bakka hamileen nan bu'u dastanyaan gammachuudhaan jechuudha. Awwaalli bila waanuma hunduma galabaanis gufuudhanuuf kobonnis gufuudhanuuf namni tokko bataam kunomi garmuun waanuma xixiqqoo ayyaana lamtuuffadhu bira darbi.
Tokko gufuu jettanii fuuldura keessanii kan boochan kophati nagara goonu dhiittee bira hin dabartu ati. Irra hin dabartu sun jette. Waaqayyo bakkee guddaadhaan si ga'a. Lazii mogoleen keessan hin laafin. Bartu jabaadhaa sanuu immoo gooftaa qabdu sin. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan anaaf isin ija keenya haa banu. Nuna gargaaru. Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo kana dubbii kee akka dhageenyu akka dammaqnuuf waan nutti dubbatteef carraa kana waan nu laatteef maqaa Yesuusiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Mogoleen isaanii laafee kan jiru abdii kutatanii kan jiran ani hin danda'u kan jedhan akka isaan ka'an akka isaan yaa Waaqayyo gooftaa jabaatanii fuula duratti adeeman akka isaan kaastu akka isaan gargaartu mul'ata akka isaaniif kennitu waan hin argine fuula duratti akka isaan arguu danda'an akka isaan gargaartu sin kadhadha. Ati namni yoo mul'ata qabaate mul'ata namaa sanaa hin dhugoomsita. Ermiyaasiin maal agartaa jennaan ulee lawusiin argennaan waan gaarii argiteetta. Ani immoo raawwachuudhaaf dhimmee duukaa bu'a jette. Ati dhimmiteetu duukaa buutuu namoonni fuula isaanii duratti yaa Waaqayyo waan gurguddaa waan gaarii ta'e akka isaan arguu hin dandeenye godhee kan jiru ija namaa qalbii namaa qabee kan jiru seexanni maqaa Yesuus nan qabame haa ta'u. Hojiinii fi akeekii kaayyoonsaa hunduu jala haa diigamu. Sagaleen kun ija haa godhatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni sagalee kana dhaga'anii akka dammaquu danda'an fuula duratti akka isaan deemuu danda'an ayyaana kee akka isaanii baay'istu si kadhadheera. Dabarsee sitti kenneera. Hundumaaf ati ulfaadhu. Araara kee waan naa baay'isteef siin galateeffadha. Hunduu si biraa ta'eera. Ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u. Kabaji si duwwaadhaaf haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa.